famnee hin hidhamtuu irreebamtuu mana hidhaa galtuu akka taayee kana taatu jechaadhaan nagaan akka bu'u hin barbaannu. Nagaan nu barbaannu garaagarummaan jiru hiikamee rakkoo siyaasaa jiru furamee nagaan isa dhugaa saba bal'aadhaaf akka dhufuudhaan kan barbaannu malee doorsisaan sodaachuudhaan yoon dubbadhe nan du'a jechuudhaan nagaan akka haala sanitti bu'u hin jiru. Maaliif bor deebi'ee dho'a. Yeroodhaaf waan jedhamu miti nagaan kun nagaa waaraa gaafachaa jirra. Nagaa waaraa gaafa gaafannu lakki mootummaa adeemsi amma itti deemaa jirtu kun nagaa waaraa saba kanaaf gaafannu furmaatan ta'u haala kanaan warri karaa nagaatti waamnu kun hin dhufu hin gugatu ni baqatu koottaa waltajjii nagaa kanatti hirmaadhaa lafa jennuun kanatti nu dhiisanii gatu jechuunitu nurra jira. Maaliif yoo xiqqaate mootummaan nama hin hidhatin meeshaa waraanaa harkaa hin qabne irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuun isarra hin jiru. Gidirsuun isarra hin jiru. Shakki yoo qabaate qabee seeratti waan nyaachisu mana hidhaa keessatti waan nyaachisuu dhabe gargaarsa saba bal'aa haa gaafatu. Kana hidhee qallabaa jedhee ilma dhala namaa ajjeesuu irra jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii suni karaa nagaatiif harki bal'ifame akka deebi'ee dacha'u waan taasisuu jechuun barbaada. Kan lammaffaa Awaash jaala kan kooti jedheera Taayyee Danda'aatiin isa akka gaaffiittiin kaasuufi barbaada. Taayyee Danda'aa waggoota 5 kana keessatti mootummaa kana bira wanna lafas haa ta'uu birriis haa ta'uu horiis haa ta'uu saamuudhaaf yookaan qabeenya kuufachuudhaaf yookaan ammoo gartuu biraa wajjin tuuta uummatee mootummaa kanarratti fonqolcha yookaan dhiibbaa siyaasaa gaggeessuudhaaf har'a reefu argitammoo waggaa 5 kana guutuu waan kana gochaa ture. Argitee Taayyee Danda'aa kana nuyi bara inni girrisaa jedhee nu waamaa tureyyuu mootummaan kun inumaayyuu darajaa sadarkaa dabalaa fi hamma ministeera nageenyaatti geessee jechuudha. Waan nu arrabseef waan lola nurratti labseef nan yaadadha tokko waan waggoota 5 kana keessatti deeme. Har'a erga kana bira ga'ee kaleessa dogoggora waan hin taane keessa deemne sanaafuu gaafatamuu qabna jedhee gaafa of ceepha'u lafa of ceepha'u kana bira gaafa ga'anii fuudhanii mana hidhaatti darbatanii maatii isaanii gidirsuun walumaa galatti wanna kanaaf nagaa kanaaf fedhii dhabuudha agarsiisaa jechuudha. Kan biraati kaleessa warri waraana bilisummaa Oromoo akka abaa'uttis adda bilisummaa Oromoo warri ijaaran leellistoota qabsoo karaa nagaati. Oromdurii. Okay, bilbila fakkaataa yookiin neetworkiidha. Namoonni tokko al-lama sadii as galtanii taa'uu hin dandeenye neetworkii irraa kan ka'e. Saayidii adda addaa irraa abbaan barbaade dhufee asirratti haasa'uu ni danda'a. Kuni uummata Oromoo ilaallata waan ta'eef so kanarratti dhiisnaa dambiin jira. Jira. Hin dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Yoo akkam jirtu ayyaana. Baay'ee isin jaalanna. Waan gaarii qabatanii dhuftanii jirtanii. Ani mammaasa tokkoon isin jalqabuu barbaada. Mammaas maal jedhaa? Gaafa arbi lama gaafa wal hadhuu kan gidduutti miidhamuu bosona jedhe yookaan baddaadha jedhu. Akkuma ati jedhaa jirtu noo waari jennee jirra. Waraanni hin barbaachisu. Inni sunis inni gamanas inni gamasiis meeshaa harkaa qabu, waraana qabu. Kan isaan dhukaasanii abidda ilma namaatti kan du'u uummata Oromoo akka rakkoo keessa jiru qaamaan argaa jirra keessa jirra waan ta'eef isa kana yaada utubamuu qabuu fi yaada baay'ee barbaachisu. Kanaaf kan baay'ee na gaddisiisu warri kun ajandaa uummataatiif isaan gamas jiranis isaan gamana jiranis ajandaa uummataatiif kan dhaabbatanii uummata kana kan bulchanii uummata kana kan isaan bakka bu'anii kan hojjetaniif uummataa fi akkaan beekutti bulchi qaamni biyya bulchu uummataa fi kan hojjetu. Kanaaf faayidaa uummataa isaa kabachiisuurra faayidaa dhuunfaasaa yookaan miira isaanii aarii isaanii to'achuu dadhabuurraan takaate immooshinii isaanii to'achuu dadhabuurraan takaate uummati gidduu kana miidhamaa jira. Inni gamas inni gamanas waan dubbatu walitti darbatu jecha isaanii jechuudha. Akkuma kana meeshaadhaanis. Kanaafi
mee jalqaba mataa keenyaa haa mo'annuuti. Miira keenya haa mo'annuuti. Uummata keenyaaf maaltu barbaachisa? Dhugumaan lafa kanarratti uummati keenya nagaa barbaada, waan biraan barbaadu, ajandaa biraan qabu, uummata nagaa fedha. Kanaaf uummata bakka bu'anii bulchaa jiran kana haa dhaabbatanii haa caqasanii isaan lachuu jechuudha. Maaliif yoo ani anaaf qabsoota taanaan an gidduu kanan miidhamaa an du'aa inni ati qabsootuu fi inni ati bilisa baasuuf deemtu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani amma gaddi guddaan keessa kiyya jiru maalinni uummati keenya kan nagaa kan meeshaa harkaa hin qabne mirgi namummaa isaa sarbamee akkuma seera waraanaattu namni meeshaa harkaa hin qabne yoo duwwaa isaa jiraate hin ajjeefamu hin qabamaa yoo balleesse hin gaafatamu. Garuu gama Isinitti bilbilaaru. jiru yookaan isatti dhufee waan kana balleessite kana balleessite hin jedhuun jechuudha. Uummati rakkoo keessa jira. Kanaaf uummata kanaaf qabsoottan taanaan isin lachuu dhaabbadhaa. Ofirra dhaabbadhaatii saba kanaaf dursa kennaa. Uummanni nagaa barbaada waan ta'eef nagaa buusaa. Qaamni biraa gidduu keenya akka hin seenne. Warri wal dhabuu keenya gammadan baay'een jiru. Wal dhabuu keenya kan barbaadan gaafa Oromoon gargar qoodamu warri barbaadan jiru waan ta'eef Bilis nagaa buusaa jedhuun barbaada. Yaada keetti yaada deeggaramuu qabu. Guddaas jaalannaas cinaa jirra. Jabaadhuu jechuu barbaada ayyaana ku. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa Dooktar. Baay'een isin kabajaat egaa isin namni beeku namoota ciccimootu Oromoo dhugaa Oromoo saba isaa jaallatu siyaasa dursee ijoollee isaatiif lubbuu namaatiif cinqamu baay'eetu inni wajjin jira. Fayyaa ta'aa ulfaadhaan wajjin dhaabbachuu keessanitti numatti fuufnaa sababni keenya dantaan keenya dantaa sabaatii dantaa siyaasaa hin qabnu akka sabaa hundumtuu nu bira akka dhaabbatu ni amannaa. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Warra hin gallee fi yookiin shakkii qabanis jiru taanaan gaaffii qabanis deebisaa obsaan waa'ee lubbuu ijoollee keenyaa lubbuu Oromootu kanarratti raraa jennee waan yaadnuuf obsaan walii ibsaa deemna. Thank you for your involvement and support. Appreciate it. Amma gadaa bilisummaa hin dubbanne achi eekeetti deemna. Marsa lammaffaatti dhufuuf jenna waan ta'eef. Hayyee hedduu galatooma. Carraanaa kennu keetiif galatoomi. Yaanni ati fiddee dhuftee dhugaa dubbachuudhaaf yaada gaariidha. Maaliif yaanni akkanaa kun eenyurraayyuu yoo dhufe yaada baay'ee barbaachisaadha yeroo ammaa kanatti. Biyyi keenya biyya hiyyeessaatti. Biyya qabeenyaan baay'ee gadaantuudha. Sanirraan dabalatame immoo yoo lolli itti godhame immoo hammam akka hiyyoomachaa deemnu ni beekna. Hawaasni keenya hedduu dararamaa jira. Waan kana immoo dhaabuudhaaf deeggaraa mootummaa ta'uun barbaachisu yookaan ammoo deeggaraa dhaaba kamiyyuu ta'uun barbaachisu. Yeroo ammaa kana uummanni keenya lolli akka irraa dhaabbatu baay'ee barbaachisaadha. Yeroo lolli itti lolamus jira. Yeroo lolli itti lolamus jira. Yeroo ammaa kanaan akka kiyyatti lolli nu barbaachisa jedheen amanu uummata Oromoo jidduu dhiisiiti. Hawaasuma ollaa keenya hawaasuma warra ammaa Amaara akka diinatti godhanne ka deemnu kanayyuu faana hariiroo keenya kana wayyeeffachaa waliigalaa waan waliin irratti waliigallu walii tolchaa deemuun baay'ee barbaachisa jedhee yaada. Waan ati eegalte kana akka nama tokkotti si cinaan jira si deeggara hedduu jabaadhu baay'ee galatoomi hamma agana turuu keetuyyuu baay'ee si adabsiisaayyuu hedduu galatoomi. Support you have. Siyaasa barbaadan deeggara. Goboo deeggara, kafaa deeggara, mootummaa deeggara. Bakka barbaadanitti dhaabbadhaa. Siyaasa keessanii ala kan ta'edha dubbiin kuni. Siyaasa hundumaa kan walitti gashuu danda'u akka sabaatti bakka itti dhufuu dandeenyudha. Dhaaboliin siyaasaa isin deeggartanis yaada kanarratti jibba tokko hin qabanii hojjechaafis turan. Addaddummaan isaa innuu lakkoofsa tokkoffaa godhaa jenne malee hundumtuu isaanii kana fuulleeffatanii kan itti deemanidha. Lola dhaabuun. Kan nu jechaa jirru simply make it number one. Kaayyoo keessan, sababa keessan waan itti hojjettan hundumaa caalchisaati isa kana tokkoffaa nu godhaa jenne. It's a question of priorities. Priority maseetti gochaa jirra akka sabaatti
dhaabuma itti jirtan dhaabuma sappoortii gootan isirratti dhaabbattanii akka sabaatti ishee kana gochuu ni dandeenya. Waan baay'ee hojjechuun nurra hin jiru. Yaada kanarratti walii gallee hundumtuu keenya dhaabbannee irraan miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti, lafarratti bakka mariitti goonu irratti, politikaal diskoorsiin bakka jiru irratti sabni guutuun yaadni kun akka tokkoffaa ta'uu barbaada taanaan jijjiirama inni fiduu ani nan beeka. Siyaasaan immoo siyaasni saayinsiidha. Saayinsii siyaasaatiin immoo gadi buunee haasofna taanaan the political progression within the last 100 years deemnee recently 21st century from the color revolution, the Arab Spring, all of that haasofne jijjiiramni akkamitti dhufa gidduu kana jennee haasa'uu ni dandeenya. Akkasitti dhufa jedhee namana sanaafan bira dhaabbadhaa kan hunduma keessaniiti. Kan PP gochuu barbaaddu taanaan isin jibba woboo qabdu. Kan woboo gochuu barbaaddu taanaan jibba PP qabdu. Kanaadha dubbiin isaa. Dhugaan isin hima. Because kun kan ummataati. Ummata kaastanii PPtti badhaastanii innaan maal jechuudha. Nagaa amma nagaa wanta amma nagaa ga'u kaastanii wobootti laattanii akkamitti mootummaa taatu. Kaastanii mootummaatti laattanii akkamitti ummataaf qabsooftu. Kan hundumaati kun. Akkasitti amannee gara fuulduraatti deemnaa jechuufi fayyaa ta'a gidee ol dhuftee biiziidha. Yaa jaalan ture yeroo dheeraaf sirriitti ayyaana akkam naguma. Nagumadha. Baga jiraattan hundi keessanuu egaa kana durallee kallattii garaagaraan irratti dubbannee jirra dhimma kana ammas waan irratti dubbatamuu qabuumaaf hirmaachuu kan qabu amaniin dhufe. Egaa waraanni barbaachisu nagaan barbaachisaa inni gaaffii tokkollee hin qabu. Kanaaf marsaa lamaaf Taanzaaniyaa deemanii sadarkaa addunyaan quba qabduttu ABO WBO fi mootummaa bilisiginaa kan yaalii godhan yaalii fashalsan kan walumaan quba qabnu. Ergan kana jedheetu amma waa'ee no war #1 no war kana faana wal qabate kana durallee gaafadheen jira. Lolatu jira, lolli kun dhaabbachuu qaba, waraan dhaabbachuu qabaadha kan jechaa jirru. Kun dabaa miti, akkas yaadichi yaada abaaramaa miti. Waan garuu immoo hawwuu fi wanta tokko barbaadanii argachuun garaagara. Maaltu walitti isaan buuse calqaba? Tokko isaa taatu lama. Maal immoo arganneetu akka uummataatti akka Oromootti akka qaama uummataatti haasa'an jira. An deeggara ABO WBO isaa galee deeggarudha. Akka uummata akkuma Oromoo tokkotti yeroo haasa'u no war jedhee haasa'uutiif maal ture dhibeen jira kana? Dhibeen ABO WBO fi Abiy Ahmed fi Jaalmarroof maal ture? Dhibeen bilisiginnaaf ABO WBO maal ture? Maal furatanii agawoonaa? Waggaa 5 ol lakkaa'ee jira lolli isaanii. Eessa dhaabbanneetu lola nurraa dhaabaa jenna akka Oromootti? Gaaffii kana tona deebisteen itti ol ayyaana. Sababa isaatu tarreessine ifa ta'a jechuudha. Gaafa sana yookaan mootummaatu deeggaraa hedduu horata yookaan immoo ABO WBOtu haqasaa argatee deeggaraa hedduu kan kanaan dura burjaajii keessa jiran dabalata jechuudha. Kan nurraa eegamu isa kana. Burjaajii saaquu, haqa dabee sirreessuu, dabaa saaxiluu akka qaama uummataatti nurraa kan eegamu kanadha. Ani amma hanga naaf gale kanan gochuu barbaadu dhugaan ilmoo waaqaati. Ishii sana dhugaatiin uummataaf uummanni homaa isaa hangalle siyaasa nu banne jira. Isaatiif kuni kana jedheen afaan galuun salphiseen himuun na gammachiisa jechuudha. Ergan kana jedheet maal arganneetu no war jenna. Utuu dhukkuba isaa addan baasiin qorichi hin kennamu. Dhukkubni keenya maal ture? Waraana dhaabaa jechuun dhukkuba isaa beekneerra jechuudha. Amma dhukkubni isaa beekame gara furmaataaf no war jechaa jirra jechuudha. Dhukkubni keenya maal ture? Dhukkuba keenya kana immoo waraana keessa kan mataan isaa nu galche jechuudha. Waraanni sun dhukkuba keenya ture mataan sanaaf gala. Akka furmaataatti immoo deebisnee waraanni barbaachisu maaliif jenna? Maaliif jenna yeroo jedhu akkamitti jechuu dandeenye? Maal arganneetu no war jenne kan jedhu sun otoo sirriitti qolarraa bahee haasa'ame gaariidha. Kana akka Oromoo tokkotti akka qaama uummataatti yeroon haasa'udha. Akka deeggara ABO'tti immoo yeroon haasa'u
ammallee dhugaan haasaa jechuudha. Propaagandaa olola miti siyaasa hojjechuus hin fedhu uummata qofaan haasaa hin jira waan ta'eef. Garuu akka deeggara ABO'tti gaafa haasa'u ABO'n gaaffii sabaa gurguddoo sana kan waggoota 50 oliif ABO'n irratti qabsaa'amaa bahe kan agarraa hin deebine sanniiniitiif gaaffii bu'uuraa kan nagaaf haqaa dabalatee jechuudha. Kanaaf qabsaa'aa jiru. Anaaf qabsaa'aa jiru, siif qabsaa'aa jiru. Anaaf ati kan gochuu hin dandeenye gochuutiif lubbuu qaalii isaanii kennanii saba kan fuuldura hamma dandeettii isaanii kufanii kuffisaa jiru. Kuffisanii kufaa jiru. Kun qabatamaa lafa jiruu fi uummanni Oromiyaa keessa jiru sabni bal'aan quba qaba jechuudha. Bahee sagaleen laattatii maalin jedhiin iyyuu malee. Kuni bakka jirutti unuutiif qaama onnoo jedhuutii fi qaama immoo aangoo mootummaa qabateetiin saamicha irratti bobba'ee jiru mootummaa kaadiree isaatu deeggartoota dabalatee ifaa ifatti haasa'uun wanti dhokataan jiru. Namni aangoo qabu bara baraan miti. Qabsaa'onni bilisummaa garuu uummataaf qabsaa'u malee aangoon qabanii waan irratti ajajan hin qabanii baankiif taankii biyyaa harkaan qabanii qabsaa'anii uummata kana aangeessanii uummanni kun kana durallee akka dubbanne mootummaa uummataa quuqamu kan biyya keessattis ta'e sadarkaa addunyaatti saba guddaa keessaa mootummaa ba'e jedhameetiin saba kana qabachiisuu danda'u uummachuudha. Hiree murteeffannaa akka jennee gabaabsinu sana. Sanaaf uummata Oromoo geessisuudha. Mootummaan ni dhufa ni darba. Kana abbaan fe'ee salphaa uummatti hubataa jechuudha. Har'a aangoo qaba mootummaan bilisiginnaa waggaa 5 haa ta'u waggaa 1 waggaa 10 ni deema. Deeggartoonni isaa maalis ni faca'u. Humna kan qabu tokko aangootti yoo dhufe gara sana deeggaruu akkas jedhu jechuudha. Sana miti waan haajaan sabaa immoo. Qabsoon sabaa inni guddaan bu'uura abbaa biyyummaa kan mirkaneessu sun gaggalagaluu miti kanuma dhufee faana. Kanuma dhufee irraa firfaarii barbaacha jala deemuu miti. Kabajaa ofii gonfachuudha malee. Kuni nuuf galeetu waraana nurraa dhaabaa jennee lamaan isaaniitti quba keenya wal qixxee qabuutu hin taane. Mootummaatu ga'ee leencaa taphate. Mootummaa gaafan jedhu adeemsuma addunyaa deemtu waan ta'eetiif. Biyya Itoophiyaa gaggeessu harkaa akka qabu mootummaa bilisiginnaatu harka isaa bal'isee haqa qabu ta'uu isaanii usuu beekuu callisee umitti dhiibuu toon taane gaara dhiibuu ola lama isa dubbatamaa jiru waraana addunyaa leenjisnaa maal biraan juudhaaf akka dubbachaa jiru quba qabdu hundi keessan kana. Akkasii halma hin jirre maraqqananii waan isaanitti dhufe gadna qootoo hin taane uummata kana keessaa ba'ellee kan uummata kana salphisu dubbachuun qabu sadarkaa sanarra namni gita taa'umsa seessoo sanarra namni jiru. Itti gaafatamummaan sun mooraaliitii kan jedhamu sun saba guddaa duuba koo jira jedhanii jecha filatanii haasa'uun sun homaa calaqqee irraa argaa hin jiru jechuudha. Kan qilleensa irraas humni lafarraas waan isaan ololaa jiran gidduu kana quba qabna jechuudha. Sanaatiin uummata Amaariffaan dubbachaa waan jiruuf uummata Itoophiyaa gowwoomsa jedhee yaadeera ta'uu danda'a. Garuu addunyaan afaan hiiktee daqiiqaa tokko qabda. Waan nama haasa'u hayyee. Kanaafuu akka uummataatti ABO'n jaalannes jibbines barbaannes dhiisnes dirqama isaanii dhibba taphachaa jiru. Nu warra har'a dhagaa isaanitti darbachaa jirru garuu quba nu nyaachisiisa gaabbiinsa gaaf tokko. Guyyaan kun ni dabartiiti. Yoo ABO'n injifatame akka sabaatti injifatame. ABO'n cabuu jechuun gaaffiin Oromoo bal'aan sun cabuu ukkaamsamuu dhabama ta'uu jechuudha. Gaafa sana mootummaan kun ni kufa. Mootummaa aangoo qabatee of ijaaree saba isaa ijaarratee dhufee aangoo qabate jalatti garbummaa bara baraaf saaxilamuuf deemta waan ta'eef Oromoo dammaqiitu ABO faana dhaabbadhu jabeeffadhu defined gaaffii ta'e qabu sana gaaffii sabaa sana deebisi gaafa sana isaan lola sirraa dhaabu. Ani eekeen akka deeggara ABO bootti gaaffiin sabaa deebi'uu gaafa jalqabu hin wallooliinaa kan jedhu sana akkuma ayyaana haasa'uutiif haalli naa aanja'a. Kanuma jechuu barbaadeetanuu waan arganne hin qabnu lolli nu barbaachisu jechuudhaan lolli dhaabbatu hin jiru. Wal sobuu wal gowwoomsuun barbaachisaa miti. Kallattii isaan warri lafarra jiru akkuma ayyaanaan dursee dubbate. Warri abbaan dhimmaa mootummaas ta'e ABO'n lafarra jiru Oromiyaa keessa jiru. Isaan kallattii isaan nu kaa'anii jala deemnee deeggartoonni waan
yaada kennan kennannaa. Akka uummataatti garuu gidduu teenyee yaada nagaa hawwinullee akka uummataatti goolii ofitti galchaa akka jirrus hubachuun dirqama taati waan ta'eef itti yaannu haaxiin dallaa qalbeeffannu. Ayyaanaan ni hubatanii kanaaf haasaa jira. Deebisi laachuufan si eegaa jira deeqaa Yaa. keessatti. Kanaaf kaasee ergan kana jedheetu hashtag number 1 no war yoo ta'e yoo quba qabaatte naa deebista ayyaana. Hashtag number 2 maali? Waan ati Kan amma naa jettee deebiste. hundumaatu hashtag number 2, 3, 4, 5 ta'a. No waariin tokkoffaadha ummataaf. Ati jalqaba gaafa jalqabde akka sabaatti fi akka deeggartuu jettee dubbatte akka sabaa ta'uusaa gaa amma akka itti amantee hin beeku nama dhaga'uu fi akka sabaa wanta ta'e baay'ee gaa deeggaraanis sabaadha saba keessaa ba'a garuu isa deeggarummaa sana baay'ee ofirraa fagaachuu dide fakkaata. Kanaan dura saasofneerra maal arganneeti isa jette gaaffiitu isa tokko ofii keetii deebiste. Dhukkubni keenya maaltu ta'ee no waariin furmaata ta'a gaafa jettu no waariin furmaata kan ta'u dhukkubni keenya maalin dhukkubni Oromoo dhukkubni uummata Oromoo maal akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii sirrii gaafattee ofii keetiis deebifatteetta. Dhiifama uummata Oromoo duukaa ayyaana waariin lolli kan itti seenne furmaata beeki. Lolli furmaata waan mootummaan karaa nagaa homaa qaawwa hunda duucheetiif lolleetiin mootummaa kana cabsineetiin gaaffii sabaa deebisinaatti jirra. gurra kooti immoo lolli furmaata jettee Lolli furmaata. Eeyyee. miti tooftaa Lolli tooftichuma maarree. tooftaadha malee furmaata hin ta'u. Okay, let me make it in English. This war is politics in other means, in absence of peace talk. Kanatti jiran. What is politics? Politics in other means. Maximum yeroo deemtu siyaasa kee jechuudha. Yaadaan, okay? Yoo fixachuu dadhabdu waraanaan siyaasni hojjetamu karaa biraa jechuudha. Karaa samaayii. War can be a means Akka furmaataati. war can be a means of fulfilling your political interest or aspirations. You can Right. use it as a means to achieve. Right? Right. So you can have political interest and then you can achieve it using war, using elections, using social movements, using inheriting it from hierarchical, monarchical family structure. You can have it, attain it in any way or means. By the matter that war is not bread, the Yes. loss of bread is politics. Everything But is politics, in yes. its essence, war is one of the least favorable means of attaining political interest. Sanaaf isa achirratti dhufnu garuma Oromiffaa keenyatti gaafa deebinu kana jette rakkinni maal ta'eetu furmaanni no war ta'ee jette. Rakkinni jiru loladha. Rakkin akka sabaa dubbadhi yeroo jette sanaafani akka sabaa dubbatta taanaan maaliif saba natti hin dhaga'amne? Ani saba kanas nan beeka. Saba kana keessaa bahuu qofaa otoo hin ta'in lafarra isa jirus immoo amma tokko quba nan qabas nan hubachuu yaalas waan ta'eef lolli rakkina sabaa qofaa otoo hin ta'in rakkina isa sabaa isa guddaa isa hiikamuudhaaf yeroo hin laanne isa lubbuu isaa balleessaa mana isaa gubaa jireenya isaa balleessaa ijoollee isaa jalaa fixaa jirudha. Lolli rakkina caaludha biyya sana. So rakkina lola jedhamuu fi lolli haa dhaabbatuun qoricha isaa ta'uusaa atuma dubbattuu hubatteetta jedheen sanaafan sitti himaa jira. Garuu immoo maal arganneetu no war jenna. Lola kan galle hoo waa hiikuufi. Siyaasa keessatti siyaasaan nagaadhaan wanta buufachuu dadhabnee qawweedhaan lollee galmaan geenya jennee akka tooftaa yookiin karaa itti siyaasan itti milkaa'anitti qawween ka'e waan ta'eef qawween akkasitti ka'e kuni maaltu milkaa'eennaan lafa taa'aa jettee gaaffii gaafattee qabda. It's a real serious question. Garuu immoo it's not a means. Nagaan is not gaafa waa ulaagaan guutuu waa argattu miti. It's non-negotiable. Nagaanii kuni yoo hin taane nagaanii valuun isaa hin jiru waan jettu miti. Nagaanii yeroo hundumaa barbaachisaa, yeroo hundumaa kan hunduma caalee dhufuun irra jiru nagaanii uummata akka sabaatti dubbadhe waan jetteef isa deeggaraa politikaa itti dhufna.
deeggaraa poolitikaa otoo hin ta'in akka qabsaa yookiin immoo nama hidhatee jiruttis dubbachuu ni dandeessa. Garuu akka nama saba keessaa ba'etti sabaaf, uummataaf, qotee bulaaf, haadholiif, ijoolleedhaaf nagaan gaaffii tokko malee ulaagaa tokko kan bira hin kaa'amne nagaan ofii isaati by its means, by itself, it's a goal, a means, and everything else. You don't need a requirement, a criterion. Nonetheless, if there is peace, there is peace. If there is no peace, you seek peace by all means possible. Kanada akkaataan deemsa nagaani ulaagaatti kaa'ame maal arganneetu nagaa fidna jedhame nagaan ofii isaatiiyyuu wanta argamudha. Bu'aadha innumtuyyuu. Bu'aa gaafa argattu waan barbaaddu otoo hin ta'in gaafa bu'aa argattu waan soxxu yookiin immoo argadheefiin itti daldaltu otoo hin ta'in nagaan ofii isaatiin bu'aadha waan ta'eef akka sabaatti dubbatte taanaan inni deebichi achirratti deebi'a. Isa akka deeggaraatti dubbatte sana atis kan jette amma tokkoffaa kan sabaa kan natti hin fakkaanne bakka tokko dhaabbannee dhugaan eessa jirti jenneen. Dhugaan eessa jirti immoo yoom ammam taphanne? Maarrabeen ayyaachuu ammam taphanne dhugaan eessa jirti? PP'n akkasiidha, OPDO'n diina kanadha, diina Oromoodha, balleessaan isadha jennee warri dubbanne miti as naannofne immoo shaneen waboodhaan maqaatti baasanii shaneen kanadha, balleessaan kanadha, Oromoo ajjeesanii fixanii kanadha, bitamtuu gurguramtuu jedhamee immoo asii arrabfame. Asii innis dhugaan na bira jira, inni sobaadha jedha. Sanaaf wal loltan. Sanaaf wal dha'uun jira. Mitiire anatu kaayyoo Oromoo, anatu sababa Oromoo, anatu gaaffii Oromoo of harkaa qaba. Ati hattuu sobduudha jedhee lamaanuu quba walitti qabee quba walitti qaburraa ka'ee meeshaa walitti qabeera. Meeshaan inni walitti qabe immoo wal qofaa otoo hin ta'in uummata Oromoo murruqbuusaa balleessaa jira. Sanaaf haa dhaabbatu jenna. Amma ati gidduu du'a kana keessatti bakka tokko dhaabbadhaa malee gidduu kanatti gara nagaa kana hin deemnu. Kottaatii dhugaan as jirti jetta. Amma yoonaa isuma taphachaa turtanii dhugaan as jirti. Innis dhugaan as jirtiidha, atis dhugaan as jirtiidha. Ani immoo uummanni Oromoo gidduu isaaniitii ba'aati dhugaa isaaniis kan barbaannu, siyaasa isaaniis kan hojjennu. Dhugaa isaaniis kan barbaannu, siyaasa isaaniis kan hojjennu, kan dalagnu, hiree murteeffannaa isaaniis, barcuma Oromoo jala tursuu isaaniis, dhimma isaanii guutuusaa lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa malee tokkoffaa hin goonu abadan. Tokkoffaan uummata Oromootiif lolli haa dhaabbatuudha. Akka uummataatti dubbannaa. Akka deeggartuu isaanii, akka dabballee isaanii, akka ergamtuu isaanii taanee isaaniif dhaabbachuun du'aaf gadadoo malee waan tokko bu'aan buusne kottaa ni baanaa jedhee ayyaana wajjin uummanni ba'aa jira. Ni deeggarra, siyaasa keessan deeggarra, hiree murteeffannaa keessan deeggarra, mootummaa keessan deeggarra rakkinni hin jiru. Ammaaf nu tokkoffaan keenya lolli nurraa haa dhaabbatu, ijoolleen keenya dhuman taasise. Waan hiiktan waliin hiikuu ni dandeessu, mariidhaan hiikamuu ni danda'ama. Make a proper settlement. Mootummaan garaa bal'isee wanta sirreessee wanta fudhatu harkaa haa fudhatu. Isaanis wanta garaa bal'isanii wanta sirreessanii wal harkaa haa fudhatanii. Iftoominaan immoo isa dhodhossaa sana isin qabne. Iftoominaan dhufanii kana walitti himnee hiree murteeffannaa irratti kan waliin galle, maqaa biyyaa irratti kana waliin galle, daangaa irratti kana jenne, afaan irratti kana haasofne. Mootummaa immoo hiree immoo humna walii hiruu irratti immoo waa'ee waraanaa irratti kana waliin jenne kanarratti yoo walii galtanis yoo walii dhabdanis isa nu tokkoffaa goone sana eessa akka gootan erga barree booddee achii walitti deebina. Gaafas uummanni Oromoo akka uummata Oromoo lamaaniittuu maal gochuun akka jiru beeka. Har'aaf garuu walitti haa deebi'an tokkoffaa. Lammaffaa immoo siyaasa keessan isa dhugaan na bira jirti nu taphachiisaa. Qayyoo Yaayyee jedhu magaalaa keessatti gaafa nama gabaa keessa taa'anii maallaqa namarraa fudhachuu barbaadani. Akkas naannessanii kaartaa lafarra kaa'anii ishee diimtuu irratti birrii kaa'atteenaan ni nyaattaadha, ni mootadha. Akkas godhee ija kee jalatti ati gurraatti irra goota maallaqa si harkaa fuudha. Dhugaan isa jirteedha sadii godhee dhugaan na bira jirti. Uummanni Oromoo meeqa nyaatame gabaa sana keessatti. Qayyoo Yaayyee nyaatamnu amma jalqaba lolli nurraa haa dhaabbatu. We are playing at a very high stake. Fuulduree keenya nyaatamaa jira. Playing too high a stake. Let's stop war. And then siyaasa keessan nurratti hojjetu, propagaandaa keessanis ni fudhanna, dhugaa keessanis wal harkaa fudhanna, deeggartummaa keessanis, qeeqa keessanis, filannoo keessanis, wal jibba keessanis, wal jaalala keessanis, biyya ijaaruu keessanis, hiree murteeffan waan allee isaa lammaffaa sadaffaan ni fudhanna rakkin hin jiru. Abshir. Ishee tokkoffaa kun garuu kan saba guutuuti. Isa biran dhaabbadha siyaasa keessan muka gogaadhaan hin tuquun isiniin jedha.
amma isheen kun hiikamtu. Uummanni Oromoo immoo ni dhagaa, ni ilaala. Miidiyaa irra jirra akka durii isa wal ukkaamsan kun hin jiru. Kunoo mana koo keessa taa'ee, that's it, rocking my chair. The people are listening to me and it's making sense more than you can believe. Dhagaa jiru, hubachaa jiru, waa ilaalaa jiru. Dhugaa warra beekanidha. Wal sobuu hin dandeenyu. Mootummaas taate, waboos taate, amma yeroo uummata itti dhaggeeffattanidha. Uummanni sagalee tokkoon as ba'ee ni dubbata. Noo sagalee sana hin taanu nu warra nagaa jibbu taanee dhaaba keenyas akka nagaa jibbituutti agarsiisna. Jaarmiyaa akkasii ijaarameera nagaa jibbituu kan jedhamu jettanii dubbattu taanaan dhaaba sana keessaa fudhadhaa. Jaarmiyaa siyaasaa fudhadhaati kottaati. Dhugaan keessan akkas gootanii agarsiistu. Jaarmiyaan sun garuu hin jiru har'a. Waboon kana bira hin dhaabbatu. Waboon gaaga'amatti kafaluuf iyyuu tarkaanfatee deemee Taanzaaniyaa deemee waan hin goone hin jiru. Noowaar jechaa jira tokkoffaama gochuun hojjete malee mootummaanis harka isaa bal'ifatee waan hin goone hin jiru. Noowaar jechaara tokkoffaama godhuun hojjete malee. Lamaanuu akkas jedhu achi keessa teessanii waan isaan hin jenne isaan bira dhaabbatanii haasa'uun kun hin ta'u hin malu. Isaan lamaanuu noowaar jedhu tokkoffaa gochuu irratti wal dhabne uummataa wajjin amma hundumtuu dhufee tokkoffaa gootuu jennaan. Lammaffaa sadaffaa gootanii amma yoonaatti mari'attani isheen kun tokkoffaa item number 1 priority number 1 goona ishee dursa nuu laattu kan keenyadha. Nuuf loltu miti, nuuf duutu miti, kuftanii kuffistu miti, kuffisuun keessan nuuf miti, reesilingii miti. Biyya bulchuun keessan, mootummaan keessan, seerri keessan, mangistiin keessan, constitution kan keenya miti. Taaseet lamaan keessan iyyuu maqaa keenya dhaallattu, maqaa keenyaan nyaattu, maqaa keenyaan loltu, maqaa keenyaan baatu galtu, maqaa keenyaan itti waamamuun hin oolle taanaan uummanni sagalee tokkoon tokkoffaa nuu gootanii kan lafa keessan lola dhaabuu kanadha. Ishee otoo nuti hin deebiina. Kaayyoo keessan, maalii keessan, mootummaa keessan fiddanii nutti hin dhufina. Uummanni akka uummataatti siyaasa biraa dura ishee tokkoffaa kana naa deebisaati achii siyaasa keessan irratti dalagdu. Achii olola keessan nan dhaggeeffadha. Achii filannoo keessan itti hirmaadha. Achii isin wajjin nan dhaabbadha. Waan godhuun godha. Jalqaba gaafii koo deebisa. Kan kooti taanaan abbummaan qaba taanaan qabsoo kanarratti abbummaan qaba taanaan mootummaa kanarratti lamaan keessan iyyuu gurra keessan bantanii na dhageessu tokkoffaan lolli haa dhaabbatudha. This is a resounding voice. Amma hin jalqabne gana lafarraa hin kaane sirreeffadhaa ofii. Bakka siyaasaa jaarmiyaa keessatti ijaaramaatii gaafadhaa. Hoogganoota gaafadhaa. Sagalee akkasiitu jira. Akkamiin waliin deemna? Ofitti qabna gaachana goona waliin hojjenna moo kanarratti qabsoofnee waan goona. Isaaniin yoo dhageessan isinitti musaan haqasan. Lafarra isa jiru hin tuqinaa isiniin jedhu. This is not something you fight with. This is sagalee uummataa, sagalee dhugaati. Namni waaqes nama hin dhiisu kanarratti. Lubbuu ijoollee keenya irratti waliin dhiisu. So, of sirreessuun barbaachisaadha. From a political whim dubbachuun garuu rakkisaadha waan ta'eef yaada xumuraa qabda fakkaata. Sirraan jalqabaa achi I'll go backwards. Sirraa jalqabee Dr. Dambii biran deema achi Awaash and then finally Burkee. Moo Burkeen ba'uuf deemte? Naaf laatte ayyaana. Sila sin dhaabe yaada kofitu goolabuu waan barbaadeefan si dhaabe akka daan kutnee fi. Ni hubadha. Qabxiin kee waan chaalenjii ta'uu fi ifatti yaada namaatiif galuu qabu waan kaasisuutiif kanaaf gidduu gashuu barbaada. Maal inni seete maal beektaa? Utuu akka hawwii kootii, utuu akka hawwii eekeetii Oromoon hundi akka uummataatti miliyoona 60 ol ka ta'u kun ka'ee silaa kana baawwaboo saba kanaaf qofa ergama biraatti akka illee hin qabu. Kuni dhugaa. Akka sabaatti immoo sabni kun maal gochuu qaba ture beektaa silaa tokkummaa isaa eegee akkuma kanaan dura godheetiniin jijjiirame that symbolic change 2018 fideetiniin waan amma ta'aa jirru kanaatiif nu ga'e sana Oromoo wal quba qabaatee qeerroon socho'ee sana har'allee go'ee uummanni Oromoo akka sabaatti hiriira nagaa ba'ee lola nurraa dhaabii maqaa abaawwaboo adamsuutiin nu ajjeesaa jirtaa golee Oromiyaa hunda keessatti haga dirooniitti jedhee sabni kun hiriira nagaa akka ba'u anaaf ayyaanaatu dalaguu qaba ture. Malee lamaan keessanuu dhiisaa jechuun abaawwaboo you're wrong, you don't have cause maal jechuu fakkaata beeki. I'm telling you straightforward. Explicitly, implicitly communicate kallattiin isaa ta'u alkallattiin
qola irraa baafnee challenge waliin gooneetiif of eeggannaatiin haasa'aatii jirraa malee utuu anaaf ayyaanaa taasifne ta'e waan baay'ee keessa gallee we could dig it out. Saba keenyaaf bu'aa qaba. Sagantaa kana yoo naa qopheessite I'm ready for it. Maal jechaa jirraa akka uummataatti abaa oobooni maaliitiif lolaa jira. Sana beekuu qabna. Tokkoon Oromoo isa isheeton jedhin. Lammaffaa mootummaa kana keessa kallattii hundaan naannolee hunda keessaa lolli itti banamee jira. Mootummaa Abiy Ahimediin durfamu. Mootummaa Oromoo qofaa miti. Mootummaan Oromoo biltsiginnaa warreen kaampaana tumsa godhate Oromoo cafaqaa jira. Kanas beekadhu Oromoo. Oromoo isa biltsiginnaa qofaa miti kan Oromoo lola obbolaa maal hin jedhiinaa akka jennuuf sababaan Oromiyaa keessatti nagaan akka dhufu yaa mootummaa nuyi siyaasa kee hin beeknu akka uummataatti. Siyaasa kee warra lolaa jirtu faana fixadhu. Yoommoo siyaasa kee warra lolaa jirtu kana faana fixachuu dandeessite warra bosona jiru sana aqee iddoo jiranitti. Malee ati abaluu deeggartaadhaan akka tapha ijoollee dhiiga qulqulluu hin dhangalaasinii ka jedhu hiriira akka bahu uummanni keenya mataa akka walitti fidatuuf akka dammaqu dalaguudha gaheen keenya malee silaa lachan keessanuu lola nurraa dhaabaa. Really? Yeah. Okay. Kanuma kaasuu kana ayyaana ni hubatta. No, ani akka nama siyaasa hubatuun siyaasa hubsiisaa ture. Waan hunda bal'is ammallee ni hubadha. Maal seete amma sila abjuu yookiin callumadhanii hawwiidhaan lolli haa dhaabbatu malee jettee dubbatte inni abjuu miti wanta ta'uu danda'u wanta dhugaa qabuudhaas jedhee namanaan. It could be debatable akka keetti. Garuu immoo namni miliyoonni Oromoo miliyoonni 60 hiriira bahee qaama tokko siyaasa tokko gama tokkoon deeggaree mootummaa kana dhaabsisuu irratti akka hojjetu yaaduu jechuun I think amma bakka jiru ofii keetii immoo deebistee akkuma silaa deebistee gaaffii sanaafis deebii laatteetta maal jechuudha namoonni baluun asii hojjetu baluun asii hojjeta mootummaa biratti warra hojjetanii mootummaan amma deeggartoota akka qabuu fi namoonni isa bira dhaabbachuu danda'anii fi barbaadan baay'een akka jiran ofii keetiiyyuu ibsiteetta. Hidhataniiyyuu mootummaa kana kan deeggaranii mootummaa kanatti kan tursuu barbaadan warri baratanii warri dur deeggartuu hin turrees amma deeggartuu kan ta'anii bakka adda addaa irratti mootummaan kun akka qabu beekta. So miliyoonni 60 mootummaa kana fuuldura haa dhaabbatu jechuun ofiisaati Abiy Ahmed iyyuu dhufee haa dhaabbatu jechuu keeti mootummaan hin jiru jechuudha. No, akka hawwii kooti. Hawwiidha sansi jedha. Anamma hawwiirra jiru sansi jedha. Bareeda. Ela. Hawwiidha. Hawwiini. Naaf gala. Tokkoffaa hawwiin siyaasa ta'u lammaffaa irratti deebina. Ajandaa kee irratti deebi'a. Nagala. Wanno dhaqaa sort of defamation like okay, ayyaana no defamation miti waan maati jettu. Kootu gochuutu baattee gaariidha. Akka hawwii kootti sabni Oromoo hundi iddoo rakkoon jirtu irratti too hiriira ba'uu danda'ee ka jedhu kaasuufani. Okay, hawwiidha dhiisnu inni siyaasa keessa. Suni ta'aa hin jiru ta'uus hin danda'u. Okay, kutnee baasna. Okay, akkuma dubbatamne dhiisisa baasne. Hawwii sana dhiisa. Waanuma lafarra jiru irraa haasofnu hawwichi isaa hafuute. Waan lafarra jiru irratti qaama ga'aatu jira. Kan waboo deeggaru, kan PP deeggaru. Amma jechuudha. Qaama ga'aa gama lamaaniin iyyuu sanaa fi kan kuffisuus hin dandeenye, kan balleessuus hin dandeenye. Qaama ga'aa qaama wal lolaa jirutu jira gama lamaaniin iyyuu. So bakki kun lamaan jiran keessatti uummanni kana gidduudhaan ba'u taanaanii lolla kana dhaabsisuudhaaf humna hin qabu jedhee amanani. Na filadhaan hin jiru, ebaluu irratti qabsaa'aan hin jiru, lamaaniin keessaa iyyuu hin baatu taanaan garuu deeggartuu tokko taata. Deeggartuu tokko ta'uudhaaf rakkina hin qabnu. Deeggartuun jirti already ga'aatu jira gama lamaaniin iyyuu. Bakka biraa hin jiru. Gidduu kana namni jira. Gidduu kana namni haasa'u hin jiru. Garaama isaatti mana isaa keessatti otoo nurraa dhaaban kan jedhu malee gidduu kana irratti waa deemsisuudhaaf uummata walitti fiduudhaaf wanti hojjetamu hin jiru. Anan beeku. Sanaafin irratti hojjechaa jira miti. Kan barbaachisuudha, kan hojjechuu danda'uudha, kan humna qabuudha, kan bu'aa buusuudha. Gaaffileen sun deebi'uu ni danda'u. Mariidhaan, negotiationiidhaan deebi'uu ni danda'u jedheen amanan. Siyaasni akkas kan itti amanu. Malee ayyaanaan akka nama tokkootti yookiin PPT uummattanii yookiin wabootti uummattanii I am purely insignificant. Rakkinuma lafarratti jiru itti fufee akka deemuufan
achi keessatti ida'aman ta'a. Ida'ama PP yookiin ida'ama waboon ta'a malee kana achi wanta jijjiirame haala jijjiirame fiduu irratti hojjechuu irratti waan tokko gochuu hin danda'u. I'm completely achuma keessatti hin dabalama jechuudha. AKma biraan ta'a yookiin Awaashuma biraan ta'a jechuudha. I don't want to be Awaash number 2 or AK number 2. I want to be Garuu ni ayyaana. cimsita beeki, ni humneessita beeki. Humna ilaali isan siin jedha ayyaanaan tokko irraa hirrifamuudhaan humna wanta dhabu taanaan duriyyuu hin jiru. Mootummaan duriyyuu hin jiru. Ayyaanaan irraa itti daamuu dhabuu irraa kan kufu taanaan maalsaa jira? Badeera duru. Waboonis akkas taanaan hin jiru jechuudha. Ayyaanaan nama tokkodha. Ayyaanaan nama tokko otoo hin taane uummata bal'aa kaasnaa dhaabata ayyaana. Isan siin jedha yaadicha sanaaf yaadicha mormita taanaan yaadicha ha morminu kan jedhu kottu na bira dhaabbadhuun hin hojjetu. Akka yaadaatti yaada kanatu nu baasaadha. Akka yaadaatti yaada kanatu nu baasa. Isa wal falmaan kuni isa lolaanan geggeessee yaada koo fiixaan baasa jedhu kuni gaaga'ama nurratti geessaa jiru gara fuulduree keenya irrattis gaaga'ama fiduuf deemaa jiru uummata keenya irratti anaaf fudhatama waan hin qabaanneef taa'anii mariidhaan hiikuun dirqiidhaan lamaanuu dirqamsiisutu nurra tokko dirqamsiisne ennaan ekee nambartuun ta'a mootummaa dirqamsiisee ennaan waboo dirqamsiisuuf deemee ennaan Awaash nambartuun ta'a nambartuu ta'uu dhiisa ekee jalabuu Awaash jalabuu yaada baluu jalabuu dhiisaati akka sabaatti kan sabaaf malu lolli haa dhaabbatudha. Bakka tokkotti dhaabbannee wal bukkee dhaabbannee lolli akka dhaabbatu goona. Achi waan deeggarru haasofna. Isa nu baasu haasofna. Dhiisi kan PP kana yaadi isaa hin ta'u. Waboon kan qabatee deemu Oromoodhaaf fuulduree keenyaaf kana nuu godha. Dhiisi kan waboo kana kan PPtu nuu ta'a jenne achi keessatti haasa'u, wal qeequu, walitti haasa'u hin duunu garuu. Ijoolleen keenya numa jiraatu. Mana barumsaa dhaqanii deebi'u. Haati keenya obboleettiin keenya hin gudeedamtu. Maatiin keenya hin saamamu. Hin gubatu qe'een keenya. Kanadha. Kana gochuudhaaf kan nu baasu urgent wanta ta'etu nu barbaachisan waan ta'eef kan sabaa kan ta'e urgent kan ta'e kan waboos kan hin taane kan PPs kan hin taane giddu galeessa ta'e lamaaniin iyyuu dhaabaa kan jedhuu danda'u saba qofaadha. Waaqatti aanee sabatu kana gochuu danda'a. Isaan lamaaniif iyyuu dubbachuu humna kan qabu saba qabsoon kan sabaati mootummaan kan sabaati lamaanuu maqaa isaatiin duulu maqaa isaatiin hojjetu maqaa isaatiin bulchu sabni tokko haa ta'u. Rakkina isaa isa tokkoffaa godhanii akka hiikanii haa dirqamsiisuudha. Kuni bakkadha, siyaasadha. Na bira kottuun hin jiru. Yookiin dhuftee dhaabbattaa, yookiin respect gootaa, ni dhiistaa, amma dhufee si dirqamsiisutti akka deeggaraa dhaabbattaa, yookiin ni deeggarta, itti bobbaatee immoo itti qabsoofta taanaan, I don't know, mind you. Abbaan ofii isaatii of hubatee, bakka isaa hubatee, kuni maal akka ta'e hubatee. Yaa hojjetu at your expense. At your expense otoo hin ta'in dandeessa. Garuu qaama kana dha'uu hin dandeessu. Qaamni kun saba jedhama. Bareeda gaaffii tokkos gaafa ayyaana akka sabaatti mootummaa irratti naafatti dhiibbaa goone yoo jennu. We are waiting. AK, it's like this is back and forth for a No, while. isa dhumaa isaati. That's fine. Isa dhumaa isaati. Qaama tokko waa dubbatuuti hafitu. It's okay. Akka sabaatti mootummaan kun lola haa dhaabumaa maal jenne dhiibbaa gochuu noowaar jenne yoo jennu maal jechaa jirraa mootummaa kanarraa gaaffiin jira. Dhiibbaa yeroo irratti goonu akka mootummaa irratti sababatu jira jechuudha. Gaaffii sabaa sana deebisiidha. Gaaffii sabaa tokko lamaan tarreessuun sana kan afaan Oromoo daangaa Oromiyaa irraa kaaseeti. Gaaffii haqa saba Oromiyaa keessa jiru irraa kaaseeti. Akka sabaatti mootummaadhaanis asii galuu mootummaan kana nu deebisuu hin qabu. No, ilaale. Anatu yaada kana fidee uummata koo wajjin walitti hiree waliin deemaa irra. Yaadi kuni mootummaan gaaffii tokko lama sadii jedhu hin deebisin. Waboon gaaffii lama tokko sadii hin deebisin. Gaaffii tokkoof tokko qabna. Gaaffii tokkoof tokko qabna. Dantaan sabaa waboon kan bira qabatee jiru mootummaan kan bulchaa jiru inni addaddummaa qabna isarratti. Isa addaddummaa irratti hin qabne tokkoof tokkodha. Lolli haa dhaabbatudha. Kun immoo lamaaniifuu prescribed ta'a. Kanuma irratti gaaffii mootummaan garuu ayyaana gaaffii harka guddaa qaba mootummaan waan ta'eef mootummaarraa kana eegnaa jechuu ni dandeenya. Lolli akka dhaabbatuuf. Bareedaa si hubadde garuu gaaffii kanaan si gaafachuu barbaade gaaffii koo. Sabaa sana keessatti hin gallu. Atamma manifestuu woboo gaaffii woboo fidaati mootummaan akka deebisu isa walitti dhufanii gaafa hiikanii lammaffaa sadaffaa arfaffaadha. Tokkoffaa ta'uu hin danda'udha ishee irratti. Bareeda gaaffii immoo wal qabate si gaafachuuman gaaffii tokko. Mootummaa irratti waanuma nama dubbadhe jechuudha. Abaa woboottis dhufuun jira. Mootummaa irratti
dhiibbaa gochuun ni danda'ama. Akka eekeetti natti mul'ata. Akkamitti yoo jette akka qaama uummataatti gaaffii hin deebinetu jiru. Gaaffii beekamoo gurguddoo gaaffii sabaa. ABO irratti dhiibbaa akkamii goone? Maal nu godhi ABO jenna? Kana naa deebisi. Galatoomii ayyaana. Gaaffii sana hin gaafannu mootummaa siin jechaadha. Isattuu si galu na dhaggeeffachaa hin jirtu numa gaafatta malee gaaffii hin gaafannu gaaffii amma jettee mootummaadhaan gaafachuu. Akka uummataatti dirqama gaafachuu qabna kaabee. Hin gaafannu sochiin kun gaaffii sana gaafachuu miti. Gaaffiin sun hin jiruu miti. Gaaffii sana gaafachuuf miti nu socho'aa jiru. Gaaffii sana bakka hin gaafannetti. Wabootu gaafata isa obboleessa koo isa wabootu gaafata. Gaaffii sana deebisuu yoo didi immoo lolatu itti fufa kaa. No waariin kun ta'uu hin danda'u jechuudha. That is why I said you remember. No war is Anafati sute ni kana wali ibsutu nurra. I feel like we're back to square one.